Quraana keessatti immoo suuratul rijaal wanni jiru inumaa jirtu lama mirga dubartootaa eeguudhaaf suurummaan sunuu dhufte jechuudha. Mee mirga dubartootaa amantummaan mirga dubartootaa eeydeewu amantii islaamaati jechuudha. Gaafa duraa maal turan araboonni dubartoota isaanii dubra jiraafaa odoo ilmoo isaanii bareedduu tana yooniif nama fuudhutti dhaban fuudhanii boolla qotanii awwaaluu turan jechuudha. Dafnul banaati minal makrumaa jamma himaa ka tokko qaban dubra jiraa fuudhanii firraa awwaaluun minal makrumaa jechuun haala gurguddaa bareedaarraa ijaan inumaa'u kuni waan kabajaati jechuudha. Gurra keenya nu balleeysiti jaaniiti fuudhanii awwaalan. Umar ibnu Khaxaab mataa fiitiin akkasi boolla qoteetiin awwaale je hoggaan isii fuudhee qabrii keeysa kaayuu biyyeen qabrii siidhaa toni areedara na buunaan abbaa kiyya biyyeen sirra buutee jettee narraa haxooyte biyyee kanuma akkanaa kanaan qabrii keeysa kaaya biraa deeme je wanni sunna rifachiifti taatee miti je eegaan islaamee booda wanni akkaan na rifachiisu waan sani je takkammoo na kofalchiifti je jaan Umar ibnu Khaxaab maali jennaan mee gaafa duraa nuti rabboota gabbaruu turre san bassoo fi timiraa fi waan adda addaarraa tolchinee gabbaruu turre jemma isuma tanaa hoggaa beeltu nu jabeessite irraa cabsinee nyaanna je rabbootuma keenya sanuu jechuudha. Saniifuu isaan akkas turraanii rabbiin eegana mirgi isaanii eegamuu qaba je akkasuma qabeenya abbaa keessaa isumaan dhaaltu turte jechuudha. Saniifuu rabbiin dhaaluu qabdi je heerumsiisuu irrattis mirga siidhaa dhiibaa turan jechuudha. Yataamummaa keessattis mirga siidhaa dhiibaa turanii saniifuu suuraan tun isaanii falamuudha jecha buute jan suurayya. Bismillahirrahmanirrahim jenneeti eegalla yaa ayyuhan naasu jechuun yaa ilmaan namaa اتقوا ربكم ربي خيسا سداد داية الذي خلقكم سوران سورة مدينة جانا ملال مدينة بوت مكة تيجورا يا أيها الناس جاء قال مو ربي وانا جايب سقودو يا أيها الناس وقاجي ور مكة بانا يا أيها الذين آمنوا وقاجي ور مدينة تيجاتورا متيجوم سوران سورة مدينة وجين يا أيها الناس جتي قال تقنو يا أيها الناس يجو يا المانما اتقوا ربكم ربي خيسا صدادا الذي خلقكم ربي سنو خيس اومسني من نفس واحدة اللبو تكرى خيس اوم جيتشورا لبو تكتين اينيومي آدم جيتشورا ما سنيفو دلنا ما بكر رادفت آدم ملي جلديسا فيك عملي متخجبتني تنم دار وينفاتي تخجب خاي ملي سري متجيتشورا وخلق جيتشوني اومه من jechuun lubbuu takkitti sanirraa ni uume zawjaa jechuun cimdiisiidhaa ni uume jechuudha. Saniifuu zawjaa jechuun haadha mana siidhaa ni uume hawwaa tajaamtu sanii cinaacharraa uume jechuun rabbiyya cinaachallee cinaacha bitaati jaani gara duubaatiin jaammaati gara fuula duraatii miti achiin akkasitti irraa uumamtee jechuudha. Rabbiin dandeettii isaa nama agarsiisuudhaaf Aadam amma biyyeerraa uume haadha mana isaa hawwaa tajaamtu immoo isumarraa uume jechuudha. Aadamaadha abbaan qabu yoo jennu hawwaan maasiis haadhan qabdu abbaa malee jechuudha. Mee as dhufin maasiis Ciisaanoo abbaan qabu inni maasiis haadha qaba jechuudha. Saniifuu nuti yoo duuba haadhaa fi abbaa qabna walumaa galattuu rabbiin yakhluqu maa yashaa'u akka fedhetti uuma jechuu cuftin uumaa isaati. Wakhalaqa jechuun ni uume minaa lubbuu takkitti sanirraa ni uume zawjaa jechuun haadha mana siidhaa cimdiisiidhaa ni uumeya wabassa jechuun ni facaase minumaa isaan lamaanirraa maasiise rijaalan kasiiran jechuun dhiira baay'eedhaa fi wan isaan dubartoota baay'eeya kasiiraniin amma kuni ni beekama jechuuf irraa dhiise jan gara duubaatti jechuun mala iktifaa jaaniin jechuun rijaalan kasiiran eegaje dubartoonnis akkasumatti baay'eedhaan maasiisiya. واتقوا الله ربي صدادا إردي بإماسيس ربين الذي تسالون بي ربي إسا والكدا تنسان صدادا يا ربي جي وانا كنانا قول يتني خوال كدا تنسان الذي تسالون بي يجو ربي إسا والقافة تنسان ولا رحامة أكسم أماسيس رحم ما دا سمرو صدادا يا
isarratti haxafuu deema dhiirome wal arham alwaa waatifatun al arham maatuufun alallahi jechuudha wattaqullaha rabbi sodaadha wal arhama je akkasuma maatis rahimummaadha sodaadha jechuudha saniifuu rabbiin amma rahimummaa yoo khifirummaa jidduu gabrootaa jirtu jabeessuu keessa jechuudha ifitti aansee dubbata jechuudha ibaadaa isaa bakka dubbatetti firummaatti aansa jechuudha haqa haadha abbaatitti aansa janammas وفي قراءة غري خيتتي بكسر الميم والأرحام جئ قرا جچودا هوغي سن ايترت اتفو ديم به هي تنرت اتفو ديم جچوما الذي تسالون به ربي تاول كرتن سن سودادا والأرحام رحم ما دايسي والكرتن سن سودادا جيمي ابونا فياتي اوبلي جني متي دغتي نتي نونا فياتي ما الما رب توكوتي متي جتي جودا يبن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي جيما نبي الله هارون غافتي وغا نبي الله موسى دفي اريدك ابو جچودا بوخسي دافني تنانونا مال جي يبن يال مادتيا لا تأخذ برأسي بلحيتي اريدك ينقبين ولا برأسي متى قياس نقبين جيما نافياتي غدامي ستوكو خيسا باني جي غراتو كو خيسا باني نما ولدو تولومتي ابو ليس ينعرفت جيني في الراقدتي سنيفو رحمما إتي والكرتن سنسودادا جيما سيسي إن الله ربي كانت عليكم سنرتي رقيبا جيشون تيساتي هجي تيسنون داو قبقبا رقيبا جيشون حفيظا جيشودا تيسا رقيبا جيشون شهيدا جيشون رقا مطلعا جيشون سنرتي ملتاته جيشون ربين هجي تيسن قبقبا سنيفو ولميدنا كنا جتني جيم ربين إسنون دنو ولما غلطو إلمان أبو توكوتي إلمان آدا تكاتي ديراتي دالا جتني إسنيس كديراتي نوتو إساني رجل جتني إفجلت ميدنا دا سنيفو نبيتني منخنو أبان كيسان آدمي هاتي تيسان هوا جتشو دا فيتن أما خاية ديمنا ندولين قودنا جي قسم ماداني سدولين قودنا جي سالاني سدولين قودنا دا بيان الدولين قودنا كنا جتني واتل يتاما يجون جولي بانك ابنفيس كناجي أموالهم جتون قبينيا ساني خواري ساني دي سيبرادو سيا سان كنا دافتين دي دينا درايا ولا تتبدلوا ججيرتنا الخبيث يجون هقاتا خيسا بالطيب يجون بريدا ساني تين ججيرتنا كنا جتني درايا يوخي مال جتومي ولا تتبدلوا ججيرتنا الخبيثة قبينيا نما خارامسن ججيرتنا دا بالطيب يجون علالي خيسانين ججيرتنا باتي بدل إجارة جتوما خيسان كهلال ثاني خنتني إلال خيسان كهلال كانت خنتني خساني خارامسن انفرتنا دا ولا تأكلوا نياتنا أموالهم جتون قبينيا يتاما دا نياتنا إلى أموالكم غروري خيساني تأسنياتنا يا سنيفو قبينيا ثاني فوتني قبينيا خيساني تداتنا جتوما إنه كان خوبا كبيرا يا هجينا كنا خنته خوبا كبيرا جتون خوبا كبيرا ته جتورا مال جتومه خوبني وان كيسا بو يتكني بليسا سنيفو دلي قدو واني خن جتوما عبادات ايسان كيسا دلي قدو في الدني خيسا مخنا جتوما وإن خفتم جتو يوني في بيتا يو صداتا الله تقسطو جتون حقا وجتو تابا خيسا يو صداتا جي في اليتامى جولي بانك امن خيستي حقا وجتو ابو خيسا يو صداتا فانكحو جتون فودا ما تاب لكم تايسن يلال تاتي فودايا واني سن يلال تفودا جي من النساء دبرتو ترى جتودا ما انتم مالمه ما اسم موصول بمعنى الذي جتودا ما سلا لغير العاقل جن وانا كلين قبل الدبتمتي يرو غريمو اسم ما انتنو نما كلي قبرتيني دبتمتي من تاب جتوف دي ما جتوم مسلالال فانكحو جتوم فودا ما تاب لكم يخي مان بكيسين الربوتو قدري ربوتي جتودا هنكيسين يلال تفودا من النساء دبرتو ترايا مثنا جتون لما فودا جي وثلاثة جتون سدي فودا جي
warubaa jechuun afur fuudhaa jechuudha. Lamarraa eegalan jechuudha fuudha. Takka dubbatamtee reemma amma asitti hin dubbatamne gana dubbachuu ta'a jechuudha rabbiin. Mee sababiin nuzuula ayata kanaa maali dhiiroo? Gaafa duraa yataamaan guddina nama tokkoo keessatti guddisaa nama tokkoo keessa hoggaa turte jechuudha. Yataamaa tana ni ilaala yoo isiin bareedina qabaatte akkasuma maatis qabeenya hoggaa qabaatte ni fuudha. Isii sana maal godha duuba qabeenyuma isii saniini isii jiraachisa malee waa takkallee maariitti hin godhu jechuudha. Akkanumatti harka qullaa fuudhee qabeenyuma isii sanii fayyadamuudhaaf jecha fuudhuu turanii. Yoo isiin qabeenya hin qabaanne yookaan godharree hin fuudhan akkanuma lafa dhiisanii lafatti hafti jechuudha. Muxulaqa maaf hin taane maal jechuu kana jechuun? Yataamaa dubbate bakka tanatti goddaamtee waan kana kee goddaamaa turte yataamaa waan taateef yataamaa dubbate marabbiin. Maal ta'uu turteen siin jee bar sababaan isiin tun ayinnummaan tunuutti buute sababaa ummanni yataamaa irratti dhiibbaa godhaa turanidha. Maal godhan yataamaan takkama fakkeenyaaf guddina ta'e keessa hoggaa jiraatte ati isii tajaajilaa jiraatte yoo fuulli siidhaa bareedduu taate akkasuma maatii yoo qabeenya qabaatte isii tana ni fuudha ni kajeela. Yommuu kanan qabaatin hin fuudhu inumaa jechuudha. Maal godha qabeenyumaa jecha fuudha bareedummaa isiiti jecha fuudha. Yoo fuudhu maasis maariitti hin godhu jechuudha. Katunuu kanaan maasis jarri koonis beekamareen maasis jara kaanis miidhuun hin barbaachisu kaan ganatti gayyaaname. وإن خفتم جتشو يصداتا ألا تقسطوا يجون هكا وجتشو دبو في اليتامى جولي بانك ابن خيستي فانكحوا جتشون فودا ما تاب لكم والرئيسين يالالتيزن فودا جمع من النساء دبرتو ترى مثنى يجون لما فودا جي وثلاث يجون سدي فودا جي ورباع يجون أفر فافودا جتشودا فإن خفتم جتشو يصداتا ألا تعدلوا جتشون haqa hojjechuu dhabamma isaan kana keessatti jechuudha. Walqixxeessuu dhaba yoo sodaattan jechuudha. Gaafaan lama fuudhe walqixxeessuu hin danda'u. Sadi fuunaan inuu hin danda'u. Afur fuunaan daranuu hin danda'u. Jechuu yoo niifi sodaattan fawaayidatan jechuun takkuma fuudhaaya. Ooma malakata imaanukum yookiin wooma harki keessan han dhurfatte fuudhaa jechuudha. Ooma malakata jechuun takka waan harkatte. Imaanukum jechuun harki keessan gabrootuma keessan fuudhaadha. Maal jedhuu bareen marabbiin asitti lama dubbate dhuga takkaas dubbate jechuudha. Bakki dubbiin irraa eegaltu isaa takka jechuudha. Zaalika jechuun takka fuudhuu saniitiitu adnaa jechuun dhihoodha je. Allaa ta'uuluu jechuun miidhuu dhabuudhatti jechuudha. Allaa ta'uuluu jechuun allaa tazlimuu jechuudha. Gariin ammoo maal jee fassara jaan allaa ta'uuluu jechuun maatiin isinitti heddummaachuu dhabuudhaaf kanaatu dhihoodha. Yooniif lama fuutan ilmaan akkasuma baay'isi waliin. Yooniif sadi fuutan inumaa biyya guutuudha. Afur fuunaan biyya odoon ta'in Afrikaa wal geesse jechuudha. Allaa ta'uuluu je'eeti maal eeylatan jee bakka biraatti badhaata biraa keessatti. Saniifuu eeylaan maal jechuudha mee? Hiyyuma jechuu faqiirummaa jechuudha. Isaaniitiitu maal sodaachaa turanii yoo ilmaan nutti heddummaatan faqiirummaan nu dhufa. Saniifuu eega akkas taateree takkuma fuutanii takkittuma tanaa wajji jiraachuudhaatiitu adnaa dhihoodha je. Allaa ta'uuluu jechuun maatiin isinitti heddummaachuu dhabuudhaafi. Akkanarra immoo allaa ta'uuluu jechuun miidhuu dhabuu jennee fassaruutu irra gaariidha. Bakka tanarratti gariin maal jemmooma Rabbiin ammoo asitti afurii ol fuudhuu hayyaman goone jechuudha. Akkasii mire saniifumma bakkatti dhaaban hin himnemma. Lama fuudhaa sadi fuudhaa afur fuudhaa. Gariin maal godhe imma isuma tanaa'u masnaa jechuun maaduuluun an isneyni je. Isneyni irraayi innummaan kunuu bakka bu'ee jira jechuudha. Lama jechuun meeqa afur. Wasulaasaan sadi jechuudha. Jaha fi afur meeqa kudhani. Warubaan afur jechuudha 8 irra kaa'e 18 takkitti duraan qabdu wajjin 19 saniifuu 19 fuudhuun ni jira jee kunoo gariin akkasii mire haya maaduulii miti yoo jennees lama fuudhaa je
وثلاثة سديجي لما إذا سدميك شاني ورباع أفورجي ساقل كتمي تكتي دران قبض وجميك قرآن فودو ندن دينيا ونور كنجرتو سنيفو تنمو قرآن قفودول تين حديثة خيزتك ديبو قبضي چودا إرغمان غرباتو قدران بيرا أفو قرآن قبو إسلامي بيرساتي كسمت وجين إسلامون إسان كيسا أفور فلات وجئيني جيچودا إرغمان دوبي في ميكا فوداني توران قرآن توكو قرآن شاني ساقالي غافدو نمو ساقالي رادو انجيچودا سنيفو نتلقات كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر جاء إرغما جل ديمنا قرشم فوروني دندينيا أتشيو لله قنو آيان قرآنا وجمتي فوروني دندينيا شيعة راقرين تكا كان جيت جانما شيعة دوري كان جو أكسو مماتي الزائريوني نسكا كان جو نجراجان نتي زائر قرآنا جل ديمنا ملي وانبران بربان ورجو جرا سنيفو ما إذن تكاو دبدن مو بحادثا واتو النساء يجون دبرتو تاف كنا صدقاتي نجون مهري ثاني خنا في جيشودا نهلة جيشون مقادة ومتو على تاتين جيشودا ما سنيفو نهلة جيشوني مرتيفمتو على تاتين كنا دافي مهري ايغا فوتي بودا مرتيتي خنو فين درك اما جيشودا فإن ابن لكم جتشو يو إساني سني طولا نموجي عن شيء منه جتشو وماري راتا إساني را نفسا جتشو جيالو بودا يو إساني سني طولا تمجيز جاني نما مال جتشو مي فإن تابت لكم جتشو يو إساني دس جتجي أنفسكم جتشو لبون إساني يو دس جتي عن شيء منه جتشو وماري راتا إتي يو دس إساني جت جتشو دا تمجيز محول عن الفائل جاني نيغا inni kun nafsani nama jihaalu buutiin jechume sila aslitti maal jechume fa in taabat lakum jechuudha yoo isinii tolte anfusuhunna jechuun lubbuun isaanii yoo isinii das jette an shay minu waan isarraa ta'etti das jette yoo isinii kennite maarii sanirraa jechuudha fakuluu jechuun isa nyaadhaa jemma rabbiin hanii ammarii an jechuun laafaa gadi dabraa haala ta'een jechuudha hanii an jechuun laafaa marii an jechuun gadi dabraa jechuun liqimsituu keessa gad deema kun ni nyaachisa jechuun yoo haraam ta'e immoo hin nyaachisuuf deema jechuudha qabeenya isaanii kennitan irraa xiqqollee kana isanii duraan tuqinaa je yommuu isaan wajji nyaanna jaanii isiniif fidan liqim maarii isiitu agana naagee jettee gaafatti isumas agana sigee jeekan maarii namni murteessu eenyu akkasimi warra nikaa godhu saniitii turra waltaa kanikaa godhu eenyu abbaa fira siidha kasimi gaafa kaanis qaadii fi isaaniitii turra wal ta'ee hanqanaan qabaa jettaatiin maal godhu isaanii hojii waltaa ta'u hanqanaan qabaa yoo hanqanaan naa kennu baattan dhiifadha waaqa deema tuuli oboo dojaanis yala deema hay way birrii qofa dubbateereen marabbiin cufa jee bar صدقاتي نماري ومجي مالي فيتو چو خنتا فيتو مخا خنتا فيتو دچي خنتا فيتو قوبي ولي قبدي گيجتا واتك نمسي غافتن جيرو gabbar warra kana sharti warra gabbar warra kana baantasa kennaan nikaa godhamuudhaan duratti kennamte intala wajji galuu qabdi akana jaadisni saniifummoo eega isiin nikaa godhamte booda kennaan kennamtu hundinuu abbichuma kennamtuufi kaneechun maal jechuma odoo isiin nikaasiif hin godhamin kennaa takka fuutee yoo haadha abbaa isiitii kennite haadha abbaan sun intalumaa wajji sii galchuu qabanii isiisan yommuu intalaa kennite intalaa fudhachuu qaba eegammoo nikaa godhamte booda irra dhugaan irra haqni waan gurbaan irra kabajamuu qabu intala saati je akkasuma maatis obboleetii isaati eega nikaa godhamte booda yoo kenniteef umaatii miti abbichumaati kenniteef santu fudhachuu dandaya ammoo gabbara maleen kenninuu jaanii yoo katattaan taate walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaaxili je qabeenya keessan jidduu teessanitti bilaashitti nyaatinaadha saniifuu dhoorkamtee jirti kuni warra fudhadhu malee hin kennu yoo kajuu taate kun maali isii awwaaluu taate jechuudha maaruma sanuu yoo fuudhanii samii geessan ammaasiisi wa izal mauudatu su'ilat jechuudha odoo jirtuutu awwaalamte jechuudha
akka fakkeenyaaf dubartiin suudii ta'u jirtu kanamma dubri suudiidha akkam ta'u jira odootuma bakka miliyoona meeqa eeganuutu maarii 100 maaree godhanii samii geessanii eeganuu dubri manumatti hafe jechuudha waggaan 30 achitti ta'a waggaan 40 achitti ta'a jechuudha yeroo abbaan du'aa deemu waan arkee yaa intalatti jedhiifama naa godhi ani kun fuula rabbiitiin deema hanqaan mana si qixaate san wallahi dhiifama siin godhu tajettuuntu jira je hin godhu akka ati na qixaatte kanatti atis rabbi isaa qixaatu naafi atis guyyaa qiyaamaa fuuldure rabbii wajjuma dhaabbachuu teenya gariin maal jammoo gabbaruma sanuu fudhachuun ni jira maalirra dhaabbanne mee jechi gaafatti Shu'aybii inni uriidu an unkihaka ihdabnatayya haatayni ala an taajuranii 8 hijajin je ani takkaa dubra tiyyatan lamaanii sii kennuun fedha waggaa 8 na bira taa'uu irratti jechuudha sarraatanyaa tiyya taate waggaa 8 na bira teeyse yoo qudhannaa guuttellee famen indika suma biraa je'e jechuudha saniifuu shartiin inni lafa kaayate maalidheemma waggaa 8 isa bira taa'uu irratti kunoo gabbara ja'amaa je gariin sunimma shari'aa nama nuun duraati jechuudha shari'aan nama nuun duraa nuuf shari'aadha waan ishaaraminiini sun shari'aa nama nuun duraati haya meen maasis yoo kajennullee taate jechuu inni sun nabiyyallaahi Shu'ayb ta'u eenyu siime jiin isa saniin akkas jeen sun nabiyyallaahi Shu'ayb ta'u maaltu siime Muusaan ifiifuu gaafa san hin ergamne innummaanu saniifumma tana jalan mataa qabatte horii namaa nyaachuun barbaadini dubra gurgurachuun barbaadini henni yoo mana kee jiraatte amma bakka watti aayaa duraa irratti bakkuma beeree dumee sanii si hafte aayaa gaafadhu maayet fankii maa xaabalakum jeebar ta'isinii halaalii fuudhaa tanuma biraa barbaadaati kan maaral mislii isiidhaa kafaltaniif san jechumma bakki dhiibbaa taate eessa si fakkaattimmaa maarii isii tanaan kafalan aadaa taateeti aadaa biyyaa waan taateef aadaa nama gabroonfatti kasimi saniifuu yataamaa takka hoggaa fuudhan qabeenyuma isii bareedinuma isii laalanii fuudhan malee isii san hoggaa fuutullee maatii isii maarii isiidhaaf hin kennitu kuni aadaa isaanii ture jechuu saniifuu aadaa san balleessuuf rabbiin maal jee yoonii fi haqa isiidhaaf hin guunnuu jechuu ka sodaattan taate isii san dhiisaa tanuma biraa fuudhaa sii galemma warabbi si agalchuu maachi gal fakkeenyaaf amma isaan nikaa godhii jennee gaafachuu dandeenya jechuudha gabbara maleen kennuu jee didami akkasii mire gara biraati badachuu ni deemtaati immoo awoo deebiin innummaan ummaatiin warra isaanii hafemmaas obboleessaa jira akaakoo jira akkasuma ummaatis adeerafaa jira jechuudha kana keessa dachaan ammaas takkitti gurbaan keessan kun didee an intala teessan tana jaaladhe nakkennaa kunoo qabeenyaan hanqana malee hin qabu gabbara isiniin kennu kasimi yoo tana didanii sagalee haadha duuba rafamaa takkaa jalama irraa booyaa oltatummaanu yoo isaan nikaa godhuu didammatumaanu achi booda baqaa ufa sulxaanu waliyyu mallaa waliyya lahu jedhan qaadiin mootummaan aanaa yookiin fira nama firan qabneeti jechuudha amma jarri kun nikaa godhuu diduudhaan waliyyummaa irraa bahanii jiran jechuudha isaan kasimi ammoo urruma keessa deemtee didinni didan hin jiin urruma keessa deemtee warri keenya hin ta'u sun warri intalaalee jaallatee warri fuulillee jaallatee qarshii kuma shanuu haa ta'u kuma kudhanii haa ta'u jechuudha. Meeshaa intalaatii yoo guutanii kennanii gurbaa yoo deebisanii yoo wanti akkam. Wata akka kun dhiibbaan qabdu jechuun jira bara. Kun immoo adii sareefuun taneemne kennaan nikaan dura kennamte intalaa wajji galuu qabdi. Kennaan ammoo eega nikaan godhamte booda kennamtu abbuma kennamte sanii ta'uu qabdi. Warra intalaatiifis kennuu dandeesse jechuuchi booda mirga keetu kun. Kasimi isaanillee waa garii nu gargaarisiin jechuun mirga qaba wili. Fa'innaa haqa maa yukramu alayhi rajulu ibnatuhu intala isaati oo uktuu obboleettii isaati.
kuni mirga isaati eega nikaa godhe booda maatii miti nikaan dura immoo takootuuti maaree nu hojjedhu maaree godhi yaan sun sirrii miti yatiimotaa miti lakki dubartoota biraati kun amma warra firraa dhorkuu danda'u san imma fayyinkiittuun bakka kanatti walqixxeessuun kun guyyatti baaniiti moo yaala qalbitti baaniiti moo masruufa kan noonatti baaniiti waan danda'an keessa baana kan amma walqixxeessuu jechuun wanni amma rabbii walqixxeessuu jee dubbatu jiru jaalala keessatti miti jechuudha jaalala keessatti ergamaan walqixxeessuu dadhabee faraqaa eeggattuu fi kennaa isaanii kennitu keessatti yooniif walqixxeessuu dhabuu sodaatte jechuudha mee isin sana boodettee chaanuu guyyaa tokko bal'inaan qamaanii haasofne bakka sanarratti walaa tuutu sufaa jechuun warra umaan beeyneef hin kennina amwaalakum jechuun qabeenya keeysan warra umaan beeynetti hin kenninaa jemma rabbiin asirratti eenyu dubbachuu jira dhiiru walaa tuutuu jechuun hin kenninaadha asufahaa jechuun warra umaan beeyne warra qabeenya akkatti deemuun hin beeyne warra lacceelloon qabne jechuudha kun imma eenyu dubartoota jii fudhadhume tokkoffaarratti lammaffaarratti maatii ijoollee xixiqqoo jechuudha yataamaa dubbataa jirra akkasuma maatii dubartoota haasawaa jirra jechuudha akkasuma maatii batattee dhiiraatiis ta'e ka horii akkatti qabatu hin beeynes asuma jala naqii amwaalakum jechuun qabeenya keeysan allatii jaalallaahu lakum jechuun ta'e rabbiin isinii godhe qiyaaman jechuun dhaabbata jechuudha dhaabbata jiruu keeysanii jechuudha wanni jiruun namaa dhaabbattuun maali qabeenya horiidhaan dhaabbatti horii isa warra umaan beeynetti hin kenninaadha warzuquuhum jechuun isaan nyaachisaa jeemmoo fiyaa jechuun horii sanirraa isaan nyaachisaa hin agabsinaadha waqsuuhum jechuun isaan uffisaan maatii qaama isaaniitti waquuluu lahum isaaniin jaaje qawlan maaruufan jechuun jecha beekamaa nama mufachiifne tokko ja'aadhaanii jechuudha wanni tun teeti siifiin jabeessa abbaa kiyyaan qaati guddattutti gaafa guddatte siifiin kennaa ati mala ceelloon beeytu akkatti itti hojjettuun beeytu hoodho jetteetuma waan nyaatu irraatti kennita akkasuma maatis uffataa irraatti goota yoo dubartoota taates qabeenya kun qabeenya keeti sumaafiin jabeessa an sirroorrisuudhaaf hin jiru si miidhuudhaaf akkanan godhu saniifuu sumaafiin jabeessa malee hamtuu sitti hojjechuu hin deemu dhamaa kuduraa jettee hin arrabsin jechuun ijoollees taatee dubartootaas taatee arrabsuun qabdu jecha bareedaa ji'iini wabtalul yataamaa jechuun akkasuma yataamaa qoradhaa je qormaata irratti adeemsisuu qabdan hattaa izaa balaguu fa izaa balaguu hoggaa isaan gayan annikaaha fuudha hoggaanii fi gayan fa inaanastum jechuu kana jechuun maal jechume annikaaha jechuun buluuga yoo isaan ballagan jechuudha fuudha hoggaa gaya woggaa 15 saniifuu gaa'ilummaa hoggaa isaan gayan fa inaanastum jechuun yoo beeytan minhum jechuun isaanirraa yoo gartan je rushdan jechuun lacceelloo qabaachuu isaanii yoo gartan rushdan jechuun qaceelloo yooniif irraa gartan isaanii amantii sirreessee hojjetu akkasuma qabeenyaa isaanii sirritti deemuu ni danda'u yoo gartan fadfa'uu kenna ileehim jechuun gara isaanii kennaadha amwaalahum qabeenya isaanii deebisaaf jemma walaa taakuluhaa qabeenya san duraan nyaatina israafan jechuun balleessuudhaaf jecha duraan nyaatinaadha wabidaaran jechuun daddafuudhaaf jecha hin nyaatinaadha ayyakbaruu jechuun odoo isaan hin guddanne jemma qabla ayyakbaruu jechuuf deeme jechuudha odoo isaan hin guddanneen duraan fixa jettanii qabeenya isaanii duraan balleessinaadha walaa taakuluhaa qabeenya san hin nyaatina israafan jechuun balleessuudhaaf hin nyaatinaadha wabidaaran jechuun akkasuma daddafuudhaaf hin nyaatina ayyakbaruu jechuun guddachuu isaaniitiin dura waman kaana ganiyyan inumaa'u namni dureessa ta'e je falyastaafif jechuun haa'eef qabu qabeenya isaanii sanirraa jechuudha inuma tajaajiluu malee qabeenya isaanii san isaanumaa guddisuu malee duraan fudhatinii jee jechuun rabbiin waman kaana faqiiran namni hiyyeessa ta'e immoo falyaakulaa nyaatu bilmaaruufi akka beekametti haa nyaatu yaa akka namni qabeenya namaa tajaajilu tokko jechuudha saniifuu yeroo hanqasan wacii fi irraa fudhachuu ni dandayaa jechuudha yoo hiyyeessa ta'e فإذا دفعتم وقا خنتن إليهم قرساني تي أموالهم قبين يساني وقا خنتن
فاشهدوا عليهم إسان رقا قردايا دبين تنبود ولا فانس قرقلتون ولتو رقا قردا وكفى بالله رب ماتي تقيا حسيبا جتوني قرطا توداف رب ماتي تقيا قرمان خساتوني قايا يوخي حسيبا جي رقا توداف النمانو نمقا جتودا سنيفو ربي نمقا قباراني أبدو يسر رقا نمقا للرجال يجون دي رافتادا نصيب جتون قوني مما ترك الوالداني واني هذا أبان دي سنرا قوني تهادا والأقربون يجون واني في الرساني دي سنرا قوني تهادا والأقربون جتون واني آنان دي سنرا جتودا وللنساء يكسم دبرتوتا في استادا نصيب جتون شرايا يوخي قوني مما ترك الوالداني واني هذا أبان دي سنرا والأقربون يجوني واني في الردي سنرايا مما قل منه وان تكاتي في او كثر يجو وان قدت الرئيس جيشورا مما قل منه يجون تكاتو او كثر يجون قدتو جيشو ما قبيني سويا قبيني قن قبيني تكادا جرمان ديرا قفتنا فدتني ونجو إنو ما هنجرتو يا قبيني قن الرانتنا قدته ديرا في دبرتوني ولينا فدتني جيشو ودون تاين إكاتو قدتو إنو مخنا دافي قوني تادي ثاني في سيا نصيبا مفرودا قود مرتيف ما حالتين جيشورا قنما مرتيف ربي تيتو مرتيف لفخاي جيشوما ديرتي أنكم تكاكا فرشو قبدو دبرتوني أنكم تكاكا فرشو قبدو جيشورا ربي لفخاي جيرا وإذا در الكسمة بكهر ما تاسنو قادو فجي منه جتون قبينة سنيرا جتورا مما جنة دوران دبرتنمي للرجال نصيب مما جنة واني إسان دي سنيرا جتورا منون أنيو ديبتري ما سنيد ديبتي جتواني سان دي سنسان نصيبا مفرودا جتون قودا مرتيفا مالتيني وإذا در القسمة بكير ما تاسنو قادو فجي أولو القربا جتون آنا نمدوه سنو قادو فجي خسلا قوداس كيسان قبن جيچودا واليتامى يچون جولين ابان قبن سوغا دفته جيچودا تنما خنا وجين سرما ولي قبدو جي يوخي جولم ابان قبن تنما فيته واتاتو جيچودا والمساكين هيجيس براتي سوغا دفه فرزقهم جيچون ثاني خنادا منو قبين خنرايا هنكتاتي فوت خناتي اجلب ساجچما قلبي ثاني انچبسنادا وقولو ثاني انجايا وقولوا لهم ثاني جادا قولا معروفا جيتشا بكما جاداني جيتشودا قبيني خوني قبيني نما توكوتي متنا ما هدوتا دايرا چوديما ابا وانكي خنوسي جيسي جتت ملا سوتا برغتي جتيمتا افانو ملا فادان جيتشوما خوني مو مال جان شارمي جيرا جيتشودا مالين شارمي آية ميراثاتين شارمي جان آية دالمياتين خوني جل قبا جيتشودا خمتو شارمي يوصيكم الله غنا جچوتا جچو مربين يوصيكم الله في اولادكم جچوتا سنين شارمي سنيفو ايغنا وني جلب ساجان سن انجرتو ايغا دايره تنفا بودا فوتني خيسن كنوني دندي سني سنجما وليخشيتنا صداتني الذين يجوري لو تركوا دودي سني من خلفهم جچون اسبودت اودودي سنيجي ذرية ضعافا جتون المان تتقو أدود سني خافوا عليهم جتون ثاني الصداتا سن صداتنيه مال اليتامى جولي بان قبل تا الدنيا رتي افتخيستي همتون وجتني سنيفو بكا سلانم تجدو سنيف دابو قبن جتودا أني سوغان دو المان كي يكون نبودتي يتامى تاني أفوفتان دوبا مي جولين تنو دو جولي تيتاتي أكمي جي في الرابي هلالوي وليخشيشنا صداتني جي الذين لو تركوا ورودو دي سني من خلفهم جيشون بودته ذرية ضعافا جيشون المال اللافو ilmaan xixiqqoo odoo dhiisanii kaafuu aleehim jechuun qabrii keeysaa isaanirra sodaatan warri miidhaa ilmaan fiirra sodaatan ilmaan nama biraarrattis miidhaan hojjetin jemma falyattaqullaha jechuun rabbi haa sodaatanii walyaquuluu ajaaniya qawlan sadiidan jecha qaceela yooki jecha sirriidhaa tokko haa ja'anii jechuu ilmaan namaatiin yataamaa jee maqaa biraatiin
bar isin ijoolleen bar isiniitiitu kan qabne tanaaf rabbiin abbaa isin irraa fudhatee bar je'ee ijoollee tana qalbiin cabsin jechuudha. inna alladhiina yaakuluuna jechuun warri nyaatan amwaalal yataamaa qabeenya yataamaadha warri nyaatayya zulman jechuun miidhaadhaaf warri qabeenya yataamaa duraa nyaatan innamaa yaakuluuna jechuun isaan sunni nyaatanii fi buxuunihim garaa isaaniitti ni nyaatayya naaran jechuun ibidduma nyaachuu jiran jemma rabbiin saniifuu wooma booda isaan ibidda geessu nyaatan jechuudha. wasayasluuna jechuun gana seenuu ta'an sa'iiran jechuun ibidda qabsiifamaa san gana seenuu ta'an jechuudha. ibidda bilbilaa san sa'iiran jechuun ibidda jahannam qabsiifamaa san gana seenuu ta'ani. eenyu dubbata? saniifuu maal jemma rabbiin asirratti bakka tanarratti kana jennaan horii yataamaa namni dhiisee biraa dheeyse janammagaa duuba rabbiin ayata biraa keeysatti saniifuu isaan kana biraan horiinaa je'e eegana walaa taqrabuu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsanu jechuun magaa amma duumee asin maal je innal ladhiina yaakuluuna warri nyaatan je amwaalal yataamaa qabeenya yataamaadha zulman jechuun miidhaadhaaf je saniifuu kun walaa taqrabuu irra dhufe jechuudha. walaa taqrabuu maalal yatiimi illaa billatii hiya ahsanu jechuudha. horii yataamaa akkanaa jettanii ittiin dhihaatinaa jemma rabbiin isii gaarii taate malee ittiin dhihaatinaa je akkana jennaan namuu horii yataamaa irraa deebisuu eegale jechuudha. namni horii yataamaa irraa harka fudhate jechuudha. dhufee maal je duuba zulman jemma kuno miidhaadhaan warra nyaatan baana malee fa'ikhwaanukum je ayata biraa keeysatti isaan sun obboleeyyan keeysanii bakka isin irraa dhaqan hin qabanii fa'in tukhaalixuhum jechuun yoo isaanii wajjiin walin laaqqattanii walin makattanii waliin jiraachaa turtan fa'ikhwaanukum isaan obboleeyyan keeysan saniifumma warra miidhaan nyaatu baana malee cufaa miti jechuudha. innamaa yaakuluuna isaan sun kan nyaatan fi buxuunihim garaa isaaniitti naaran jechuun ibidduma nyaachaa jiranii wama booda isaan ibidda geessu. wasayasluuna gana seenuu ta'an sa'iiran jechuun ibidda jahannam bilbilaa san gana seenuu ta'ayya. yuusiikumullahu jechuun rabbiin isin ajaja fi awlaadikum jechuun ilmaan keeysan keeysatti yuusiikumullahu rabbiin isin ajaja jennema ya'murukum jiifassari yookiin yuusiikumullahu rabbiin isinitti dhaama jechuudha. fi awlaadikum jechuun ilmaan keeysan rabbiin isin dhaamaa jira kunooya. saniifuu rabbiin arhamur raahimiina irra raamata godhaa warra raamata namaa godhuuti jechuudha. haadha abbaarra rabbiitiitu irra namaa rifata jechuudha. maaliif kunoo haadhuma abbatti ilmaan isaanii dhaamaa jira jechuudha rabbiin. lizzakari jechuun dhiiraaf kenna dhiiraaf tahaadha mislu azziluun sayin jechuun qoonni dubartoota lama tahaadha. mislu jechuun qixxeen hazzil unsayeyn jechuun qooda dubartoota lamaa jechuudha. saniifuu amma ijoolleen teessan dhiiraa fi dubartoota wal keessa yoo ta'an dhiirti harka lama fudhachuu qabdi jechuudha. dubartoota wajjin wal qixxaachuun qaban jechuu bakka tanarratti qixxee fudhachuun qaban maaliif jennaan dubartoonni gana heerumuu ta'an jechuudha. saniifuu waan wilii waan biraa abdataniif ka dhiiraa immoo tana malee qabanii saniifuu raasal maaliin isaanii kana jechuudha. harka lama fudhachuu qaban jemma rabbiin. fa'in kunna jechuun yoo ta'an ammoo nisaan jechuun dubartoota baay'ee yoo ta'ayya fooqa sanateen jechuun lamaa ol yoo ta'an nisaanuu jemma fooqa sanateen maaliif fida jechuudha. dubartoota baay'ee lamaa ol lama hoo dhiiroo lamaas akkasuma jan falahunna jechuun isaanii taadha sulusaa maa tarakaaya harki lamaa waan abbaan isaanii dhiisee jechuudha. sulusaa jechuun lama sadaffaan maa taraka jechuun waan meeytaan sun dhiisee jechuudha. saniifuu dubartoota qofa haa jennu meemma meeytaan tokko du'ee ilmaan isaa ka jiran dubartoota baay'ee lamaa fi lamaa ol yoonii fi ta'an qabeenya isaa san bakka sadii baafne waan bakka lamaa dubartootaa fudhata. ta bakka takkaa tagatafte hoo duuba eenyuu fudhatammas dhaalaa biraatiitu fudhata jechuudha. وإن كانت أمو يوتاته واحدة جتون تكا قفا يوتاته إسين سن جتورا فلها النسوة جون سيداف تهادا النسوة جون تكا لما فان جتوما
gimmaasha qabeenya sanii isiitu haafataarraan tanaa. Yemmuu fakkeenya meetaan tokko du'e haa jennu ilmaan inni qabu intala takka qofa qaba haa jennu akkasuma immoo haadhaa fi abbaan ni jiran namni biraa kadhaalus ni jara haa jennu jechuudha. Arraan tana maal fudhachuu qabdi isiin takka lammaffaa fudhatti. Wali abawee jechuun haadha abbaa isaatiif tahaadha. Likulli waa'idin minumaa cufa tokko isaaniitiif mata mataadhatti. As-sudusu jechuun takka jaaffaayya. Mimmaa taraka waan meeytaan dhiiserraa jechuudha. In kaana lahu waladun yoo inni ilmoo qabaate jechuudha. Yoo inni meeytaan sun ilmoo qabaate haadhaa fi abbaan isaa maal fudhatan takka jaaffaa fudhatanii. Ilmoon inni qabu sun ammoo yoo intala takka qofa taate isiin cinaa fudhatti. Ilmoon inni qabu sun ammoo yoo dubartoota baay'ee ta'an lamaa fi lamaa ol yoo ta'an lama sadaffaa qabeenya sanii isaaniif fudhata. Saniifuu waan hafe sanirraa haadhaa fi abbaan takka jaaffaa fudhatanii. Meemma fakkeenyaaf meeytaan tokko du'e haa jennumma. Meeytaan du'eeti dubartoota sadi dhiisee jechuudha. Dubartoota sadi dhiisee haadha abbaa isaa dhiisee ha'ee biraa du'e haa jennumma. Saniifuu dubartoonni sadeen sun qabeenya isaa kana mee'arra bakka meeqatti dayruu qabna. Haadha abbaa fi ijoollee waan walitti qabamaniif qabeenya isaa kana bakka jaatti dafuune jechuudha. Qabeenya bakka jaatti dafuune kanarraa lama sadaffaa ijoollee dubartoota sadeen sattu fudhata jechuudha. Lama sadaffaan jaha meeqa ta'a? Afurimi. Afur ta'a meeqaatiitu lafatti hafareemma. Lamaatiitu lafatti hafe lamaan hafe san jarri lamaan haadhaa fi abbaan ooriyaniituma ani saahibu sudusii fidi. Qab bakka jarri hundinuu fudhatanii qabeenyi dhume jiinamma. Yoo haadha abbaan qabaanne hoo kam goonaa jette maati? Kasimi nama biraa ka jiru barbaannammaati. Yoo sunis hin jiraanne hojii himmaas. Obboleeyyaniis hin jiranii akkasuma maatii namni tokkollee hin jiru ilmaanuma qofaatiitu addunyaa gubbaa jiree tere. Saniifuu har'aan tana isaanumaatiitu hirata malee eenyu jira namni biraa tokkollee hin jiru jette gaa'ee. Haati manaati haadha manaa ganatti dhufuu jirraati laasa ila qabdal maxarjiime. Ayatuma kanaa bakka hin geenyumma. Fa'illam yakun jechuun yoon ta'in lahu jechuun isaaf waladun jechuun ilmaan yoon jiraatin wawarisahu yoo isa dhaale abawaahu haadha abbaan isaa lamaan qofti yoo dhaalani. Fali ummi sulusu jechuun haati takka sadaffaa fudhatte har'a ol baatee jechuudha. Abbaan waan lafatti hafee lama sadaffaa lafatti hafte abbaatu haafata jiin kunooya. Fa'in kaana jechuun yoo ta'e lahu jechuun meeytaa saniif ikhwatun jechuun obboleeyyayyuu jiraatan. Fali ummi sudusu jammaga haadha meeytaa saniitiif takka jaaffaatiitu jira. Min baadi wasiyyatin kana hunda kanatti hiruun eega geessuu dhaamsa yuusii biyaa jechuun meeytaan isii dhaammateetii jechuudha. Olirraa kaasii hanqaasiitti jechuudha. Oudeenin jechuun takkaa itti eega liqiirraa galchuudhaatii jechuudha. Aabaa'ukum jechuun abboota keessanii fi waabnaa'ukum jechuun ilmaan keessanii siyaa laata duruunan beeytan. Ayyuum jechuun isaanirraa kani aqrabu lakum nafaan jechuudha. Isin fayyadutti kadhiyoodhaa hin beeytan wanni kana jennuuf. Fariidatan minallaahi akkanatti hiruun kun dirqama rabbiirraa taate. Innallaa rabbiin kaana ta'e aliiman hakiima beekaa ogeessa ta'eeti. Beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin akkanatti hiradhaa isiniin jeeya.